dubbiin jabanaa jabaattee cimaa jirti jechuudha. Dubbiin jabanaa cimte akka malee cimte. Abdiin gaaddisee minyoota addaan baasuun barbaadu gaafa iidaa uffate tokko bitaa ammas minyooti jedha. Icciitiin guddaan hoo eessa jira? Caaltuun hoo maaliif qacaliftoonni kanatti? Mucattiin kun hammam nama hunda wallaalummaa qabdi. Maaliif hin gorsine? Gaaddiseen hiriyaan jechuun hiriyaan bara tanama gorsitu jira, tasitti kolfitu jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtu nagaa keessan fi keessan isin jecha anallee nagaa goota alhamdulillah galata rabbi. Waan isin ajaaburra waan na dhibee jira jechuudha. Waan na dhibee akkuma isin dhimtatti na dhibte dubbiin isin jechuudha. Abdiin yeroo hundumaa minyooti jedha. Minyooti jedha. Qalbiin isaa rarraatee hafte. Garana gorumoo garana goru. Tana dhiisuuf bismillah jettee guyyaa duraatirraa bira seentee rakkoo hunda icciitii keessa jiru hunda isa bira kaa'atte. Okay. As deebitee tunillee gaaddisee jalatti argitee dhuftee yuutuubii banattee guddattee kutte. Amma hin hojjettuun beeku malee yuutuubii erguma abdii bira dhufte bantee ani hin beeku garuu yuutuubii bantee jirti. Viidiyoo xiqqoo ture jira yuutuubii siitira muunii ta'e na fakkaata hin beeku. Kutte inaaffarraa kutan. Abdiin ijoollee lachinuu jaallatee jira isuma dhugaa. Garuu eessa akka goru wallaale. Dubbiin wal harka wal makaadha. Akkatti wal make. Abdiin amma garam goraa eessa dhaqa? Gaaddisee fuudhamoo minyoota fuudhamoo lachuu hin fuudhadha dubbiin isaa. Lama fuudhu Yaman keessatti ijoollee dubartii 4 fuudhuun ni danda'ama. Shamarran rakaftee waan ta'eef. Isin galee shamarran rakaftee jirti kaa. Rakaftee jirti. Yaman keessatti shamarran ajaa'ib. Maal goonaree isin tuuf godhe manni goon hin jirtu. Kanaaf maal isin jechuu barbaada? Dubbii waa harkaa wal ta'e. Mucatti inaaffaa qaljitti. Meeshaa cabsitti. Meeshaa gubdii. Meeshaa jijjirtii. Duniyaa gaafa jedhamtu mee akkamitti yoo isinitti fakkaata? Gaaf dafqa kee kana ta'abtee fidde. Duniyaa ka duniyaa beektu gaafa duudaa cittee dalaytee itti hirriba dhabdee, itti dadhabdee, itti arrabsamtee, itti jibbamtee, itti tuffatamtee, itti waa hedduun jedhamteen duniyaa jedhamti. Duni keessattuu ijoolleen biyya arabaa jiran gaaddisee nama jireenya isii keessatti mana namallee agartee beektu tokko haadha isiitu dalageetti hin gala. Akkuma isin jiraattu akkuma jiru biyya Itoophiyaatti. Isin galee mucaan tun otoo rakkoo beektee waan kanaa yoo gootu. Amma immoo abdiin immoo qalbiin isaa rarraa jirti. Gara kun wallaal harka wal'ootti yaa Allah eessa dhaqaa jedha. Eessa dhaqaa bitaamoo mirgamoo akkas jedhee yaada jechuudha yeroo hundumaa. Har'as biraankii jedha irratti dalagaa akkas butii adagaa mucaa daa'imummaa fi beeka kan nama yaada qabu wayyaa. Nama yaada qabu yaada isaatti shakkuu danda'a. Gaaddisee nama utumaawwan kana beektu shakkuu hin dandeettu. Illi kooftudha waan gootii baqa. Illi kime jechuudha isin illi kima keessa galti. Dubartiirraa illi kiin hin martu. Illi kiin bakka itti maltu bakka jireenya bultii otoo hin taane bakka biraati. Fuulduraaf eessa ga'aa maal hojjirrete jechuudha. Illi kiin namni akkana sila otoo hojjete. Akka agartanii otoo hojjatee bakka kana ga'e jedhee gaaf baratu bakka kana ga'e jedhee gaaf hojii eegalu namni akkana beeka namni illi kaakun bakka yaade hin ga'a. Barumsatti irrallee bakka yaade hojiirratti illee waan hundurattu namni illi kaayu bakka yaade ga'a. Isin galee kanaaf illi kii bultii odoo hin taane illi kii biraa odoo qabaatte illi kii hojiitti irratti xiyyeeffachuu illi kii boru bakka ta'uu gayaati irratti xiyyeeffachuu. Illikiin inaafaa jaarsaaf jaartii immoo bultii diiga. Bultii nama diiga. Bultii maaliif si diiga hojjette? Ati galgalallee ganamuma namni si sosobuu hin deemu. Galgalallee ganamuma warqee si uffisuu hin deemu. Galgalallee ganamuma lubbuutii yaakootu si jechuu hin deemu. Maaliiree dhiirri yeroo namaa biizinasii waan ta'eef namni yeroo ofiitu yeroo hin qabu. Biyya hambaa keessa jira. Biyya baqqaa keessa jira. Dalagatuu barbaaduuf jijjiiruu barbaada. Isin galee. Kana dubbii kana mootuyyuu kasilaa dhofkatee waa hunda harkatti qabatu gaaddiseedha.
Gaaddiseen garuu maal hin beektu. Okay. Caaltuutti dhufna. Caaltuun gaaddise masanuun geettu. Isiinillee akkuma gaaddisee wanta kana beekaa namni tokko akka ollaan bulutti bula jedhe. Amma gaaddiseen waan caaltuu fi faayoon gootu hin argite. Dalagoon isiin daleetu karaa maccaatuuf faayoota kana qabatte jechuudha. Maaliif nama biraan argitu jechuudha. Ollaa biraan argitu sini galee tokkoffaa hin deemti. Caaltuun hin arrabsite. Hajjiin arrabsite isillee dhuftee abdii arrabsuu dandeetti. Caaltuun uffata hin barbaadu jettee darbite isiin immoo fuutee maqaa siin jirti. Okeechee deebii. Mana baatee ala buluun hoo maaliif barbaachisa? Gamma gaaddisee mana baatee ala bulte. Gaafa dura sammaa mana baateen bule har'a qeellikii minyooti inni jedhee bulu. Dhugumaatti caaltuun gaaf duraatu gisee torbee tokko guutuu yoo mana kophaa keessa bulte har'a kumaa of bira bulchite. Ajaa'iba! Wallahi dubbii ijoollee Yamanii mataa miila qabdu. Mataa nu dhooftee jirti. Mataa nu dhooftee jirti. Isi maal jettu? Ana qabooti mataa na dhooftee jirti. Maal dubbannare? Dhumatee silaa. Wanni dubbannu hin jiru. Ka lafaa dhufu hoo maal barataa? Ka lafaa dhufu hoo maal isinirraa barata? Yoo isin galgala ganama nyaattan, yoo isin galgala ganama wal iyyisiiftan, ganda tokkotu jira beekaa. Duraan ollaa keenya kiristaanaa turanii. Gandi sun galgalallee ganamallee beekaa waltumu. Namichoonni dhugee gala yeroo dhugee gala haadha isaa kana haadha manaa isaa kana tuma. Haadha isaa deessillee jirtu abballee hin jira. Ijoollee hedduu qabanii bakka dhugee gala qabe. Dubartiin garuu inni niitiin isaa sun jechuudha. Takka dheeratti. Inni hin dhugaa badhee oola asuma fuutee surreetti deebitee qonnaatti gadi jette. Kiristaana beekaa dubartii sun. Haaddattee rifeensallee haadatte kalas. Rifeensa dhahachuu fi dalagoon qabu jettee rifeensa ofii kana haadatte ilmaan isii guddifattee jechuudha. Namni sun akirarra hin du'e. Maaliif waan kana kaasee beektan dubartiin jabinni dubartii akkasii. Mush kaanuma kaan baasuu maal jechuu miti. Jabinni dubartii akkasanii akka kanaa. Isin jechuu barbaada wallahi rabbiin qanyisuu waa faayidaan qabu. Dhiiratti qanyisuu waa faayidaan qabu. Dhiiratti qanyisuun balaa ofitti dhaluudha. Dhiiratti qanyisuun dubbii harkisuu, dubbii bultii ofiisaa booressuu. Amma layni tokko gisee otoo roobni tokko gisee roobee layni tokko qulqulluudha. Roobni sun roobee caamee dhoqqee kana fideetti gadi haraamiti rayni sun hin bu'u. Dhiira bultiin jechuudha jireenyi akkasii ni bu'uura. Jireenyi akkasanitti bu'uura. Dhuguma rabbiitti isin jira jireenyi ni bu'uura obboleen kee. Maaliif hojjettanii bultii teessan hin bu'uurissina. Namni jaalala qabu akkattuu hin beeksisa. Namni yaada qabu akkattuu hin beeksisa. Fakkeenyaaf taas bayyana fudhadhaa. Mucatti san jaalannaan akkasitti faarsee garuu ammoo gaddatti of jijjiiraa ta'eera. Namoonni qeequudhaan, jeequudhaan haasaa garaagaraa irratti banuudhaan. Abbaa manaa haadha manaa ofii yoo faarfate tokko rakkoon qabu. Waa tokko. Isuma dhugaa isin jedhu. Maaliif hojjettanii haadha mana isaatti haa faarfatu garuu dogongora qaba. Isii keessatti hin faarfatu. Isii noota akka hin gorfattu. Abbaa manaa kiyya na jaalatta taanaan maaltu miidiyaa si geesse? Kottu ani si jira natti haasa'e sa'aatii rafu. Sa'aatii dalagoo keessa sa'aatii raftu natti haasa'e. Jaalala kee hunda naaf ibsi. Bakka hangam akka na jaalattu naaf ibsi. Wanni miidiyaan dhaga'u sun ani hin dhaga'u. Keenge maali jettee isillee akkasitti poosti goote jechuudha. Jireenyi al'aa keessatti rabbiin addunyaa kirallee isin hamleessu garuu namni kun sheeka ta'ee dargaggeessa shabaaba taane dargaggeessa lafaa dhufaan taane dargaggeessa injiraa miti maaltu onlaayinii irratti
Isheen rooba irraa dubbate kooniin jajaa kooniin cabsa haamilee ofii tuquu dhabar dhalaata akka miidiyaa irratti ol ba'anii faarsuun keessa keetti jaallu abbaa kiyya. Icciitii jechuun jaalala jechuun keessa namoota meeqa jira warroonni jaalala beekan. Isa dhugaa. Ijoollee lamaan takka jira ijoolleen suni biyya Indoneesiyaan fakkaatu wallahi hin beeku. Likki wal jaalatan. Jaalala daangaa darbe wal jaalatan. Garuu wanni godhamu jira carraan isaanii abbaa mana ishee otoo dalaguu isii gammachiisee gaafa mana isiidhaaf ijaaree geessee xumuree itti fidee isi sapiraayii ishee godhetti fayyaan isa qabdee dhibeewwan godhatee bamana isii kuni gara hospitaalaa galee gara hospitaalaa sanarraa kan ka'e wallahi waan baay'ee kira nama nyaata. Maaliif jaalala daangaa qabu daangaa darbe wal jaalatanii ni jaalatu. Viidiyoo isaanii gaafa laaltanitti imimaatu isin qaba. Viidiyoo jara isaanii gaafa laaltanitti imimaatu likitti isin qaba. Maaliif jaalala isaa walii qaban anta gaafa kaanii abbaan manaa ishee ni boqote. Maafuutu jira hin jiru. Eessatti hafta rabbi keetti hafta. Garuu jireenya isaa keessatti jaalala isii dabarse. Fakkeenya haadha mana hacceechu fudhaa. Wanti inni jaalala jiru isii qabuuf isiin amma isaaf kennite nama tokkotti dabalamuutti dandeetu jaalala jechuun akkana. Miidiyaa gubbatti ol baatee iyyitee waa takka faayidaa siin qabu. Wallahi dhiirri si jaalattu keessa keetti. Na argee utuun ta'a nama isheetichi kunee qulqullina fayyaa onnee isaa qulqullina sammuu isaatiif ol bahee booniyee jira jechuudha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaan tura fayyaa ta'a. Hama viidiyoo biraatiin walitti deebinutti bye bye.